Akkam ooltan akkam bultan dhaggeeffatoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya karaa qilleensarraan sinaa geessu jenna. Kuni Dawwii Haasaa Reediyoo Oromiyaati. Dawwiin Haasaa Reediyoo Oromiyaa karaa sarara intarneetii torbanitti al tokko isiniif darba. Kaayyoon Dawwii Haasaa Reediyoo Oromiyaa dhimmoota gurguddoo deemaa jiran irratti uummata Oromoo haala ragaa qabeessa ta'een hubannoo goonfachiisudha. Har'a sagantaa keenya keessatti qophii addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Akkuma beektanii uummata Oromoo irratti yeroo garaa garaatti erga gabroonfame kaasee hololli adda addaa fi jechi jibbiinsaa akkasumas gochaawwan jibbiinsaa adda addaa sadarkaa gurguddaatti sadarkaa duugaa sanyiitti irratti deemaa as ga'uunsaa beekamaadha. Haaluma kanaanii dhiyoo kana weellisaan Amaaraa kan Teedii Afroo yookaan immoo Kaasaawun jedhamee kan beekamu gaaffiif deebii barruulee Inquu jedhamu wajjiniin godhe irratti waraanni Minilik Itoophiyaa tokkoonsuuf keessatti qooda fudhachaa ture yookaan geggeessaa ture waraana qulqulluudha jedhe. Waraana qulqulluu maalinni Teedii Afroo har'a waraanni Minilik Oromoo irratti geggeesse waraana qulqulluudha jedhee dubbachuunsaa maaliif barbaachise? Yeroo ammaatti aangoorra kan jiran murna hayyuulee uummata Tigraay ta'ee otoo jiru hayyuuleen Amaaraa maaliif Oromoo irratti holola akkasii geggeessuudhaaf xiyyeeffachaa jiru jennee gaaffii kanneen fi kan biraa deebisuuf yaalla. Jalqaba irratti dubbiin kun sabaa himaalee hawaasaa irratti baay'ee deddeemaa jira. Qinaatti namni jedhamu Noorweey irraa haasaa Dawwii Haasaa irratti godhee ture. Dawwii Haasaa gaarii irratti godhee ture innis mata duree wal fakkaatu kana irratti annis dhimma duugaa sanyiitiin wal qabsiiseen Dawwii Haasaa irratti geggeessa jechuudha. Kanaaf akkamitti Tewoodiroos Kaasaawun waraana qulqulluudha jedhe Minilik uummata Oromoo fixuusaa. Akkuma beekamu Teedii Afroon hayyuu otoo hin taane weellisaa yookaan azmaarii Abashaati. Beekumsa ittiin siyaasaa fi dhimmoota adda addaa biyya sana keessatti deemaa jiran ibsuu hin qabu jechuudha. Beekumsa isaas barumsa isaas dandeettii isaas nama qabu miti. Akkasumatti waanuma isaan jibba isaan irratti amanan irratti hundaa'e waraanni Minilik Oromiyaa cabsuudhaaf uummata kibbaa cabsuudhaaf geggeesse waraana qulqulluudha jedhe. Mee yaada kanaanii yaadni kun yaada Teedii Afroo qofa moo yaada Amaaronni baay'een yookaan hayyuuleen Amaaraa baay'een itti amananii? Yaadni kun eessaa burqaa? Yaadni kun namuma tokkotu bakka tokko taa'ee burqisiisa moo yaadni kun madda biraa qaba? Madda siyaasaa qaba? Madda amantii qaba? Isa jedhus ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu hayyuuleen Habashaa kan doktorummaa qaban kan beekumsa gurguddaa qaban mataa isaaniitiin wallaaloo haguma dabtaraa isaaniitillee mataan isaanii kan yaadu akka hin taane baay'een keenya beeknaa. Wanti Teedii Afroon jedhes wanta haaraa akka hin taane beekamaadha. Garuu yeroo ammaatti ka'uunsa waan nama wal mormisiisu waan Oromoo mufachiisu waan ammas jibbiinsi fi duugaan sanyii geggeessuuf uummanni kun fedhii qabu agarsiisa. Kanaaf dhimma kanarratti haasa'uun barbaachisaa ta'a jechuudha. Mee maaltu Minilik Oromoo irratti waan dalage gabaabsinee haa ilaallu. Otoo mata duree waraana qulqulluu jedhame kana otoo itti seennee haasa'in dura. Akka hayyuun barnoota yookaan qorannoo islaamummaa qayyabate Akbar Ahmed namni jedhu Ameerikaan Yuunivarsiitiitti qorannoo geggeesse keessatti akka ibsetti jaarraa 19ffaa keessa murni Habashaa keessumaayyuu murni Amaaraa kan Minilikiin geggeeffamu duugaa sanyii guddaa uummata Oromoo irratti geggeessuusaa ragaan deeggaree ibseera. Akka qorannoo nama kanaatti Minilik meeshaa ammayyaa fi akkasumas gorsitoota Awurooppaa gurguddootti fayyadamuudhaan uummata Oromoo eeboo qofaan kan lolaa ture duugaa sanyii irratti geggeessee jira. Duugaan sanyii kun guddaa waan tureef haalli isaa guddaa waan tureef iskeelinsaa guddaa waan tureef bara 1868 haga
bara 19 duwwaatti ummati Oromoo gara walakkaadhaan akka gadi hir'atu yookaan miliyoonii 10 irraa gara miliyoonii 5tti akka gadi bu'u taasisee jira. Waraanni Minilik Oromoo irratti geggeesse kuni waggootii 13 walitti aanee kan geggeeffamedha. Waraana guyyaa tokko qofatti dhaabbate otoo hin taane waggootii 13 yookaan waggootii 30 oliif itti fufee aga du'uu isaatti kan itti fufedha. Akkamitti Minilik uummata Oromoo duguuggaa sanyii irratti geggeesse? Maloonni inni itti fayyadame keessaa tokko naannoo Arsiitti dhiirarraa harka mirgaa muruudhaan harka murame sana mormatti akka fannifatan gochuu, dubartiirraa armee yookaan guntuuta ciruudhaan akkasumatti akka fannifamu gochuudhaan, akkasumas dhibee horiiwwan beeladaa uummata keessa facaasuudhaan, dhibee keessumaayyuu rinderpest kan jedhamu uummata keessa facaasuudhaan uummati dhibeedhaa fi beelaan waraanaan akka dhumu taasisee jechuudha. Erga uummanni Oromoo akkasitti dhume booddee wanti nafxanyoonni godhanii nafxanyoota biyya Oromiyaa keessa safarsiisuudhaanii nafxanyoonni sun Oromoo akka to'atanii jaarraa 19ffaarraa haga har'aatti godhaa hasga'anii jiru jechuudha. Kana egaa Teedii Afroo kan waraanni Minilik Itoophiyaa tokkoomsuuf geggeesse waraana qulqulluudha jedhee kan barruulee Inquu jedhamtu kan Taasaas 2006 akka lakkoofsa Habashaatti bara kana jechuudha kan geggeesse irratti kan dubbate. Qulqullummaan Habashaadhaaf uummata Oromoo harka muruu, guntuta muruu, baay'inaan balleessuu, dhibee adda addaa keessa facaasuun uummanni kun akka dhumu akka badu taasisuudha jechuudha. Egaa Habashaan wanti Teediin Afroo jedhe wanti nu hubachiisuu danda'u tokko duugaa sanyii uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru isaan kan laalani akka waraana qulqulluutti ta'uusaa fi waaqnillee kan jaalatu godhanii kan yaadan ta'uusaa hubanneerraa jechuudha. Egaa yaanni akkasitti yaanni jibbiinsaa sanyummaa irratti hundaa'e kan Teedii Afroo weellisaa beekamaa Habashaatiin jedhame kuni salphumatti waan laalamu miti. Sababiinsaa jecha kana kan jedhe kabaja waggaa 100ffaa du'uu mootii Minilik irratti kabaja isaa irratti hundaa'eeti kan jedhe. Mee jibbiinsa akkanaa duugaan sanyii akkasii waraana qulqulluudha jedhanii dubbachuun kuni eessarraa madda? Eessarraa madda yoo jenne tokko aadaa keessaa madda, afaan isaanii keessaa madda, waldaa amantii ortodoksii keessaa madda. Keessumaayyuu warri leellistoota sirna kalee, leellistoota duguuggaa sanyii kan extremist jedhameen yookaan immoo kan baay'ee leellistoota ta'an, amaarota leellistoota ta'aniin madda jechuudha. Mee gabaabsinee kabaja waggaa 100ffaa Minilik irratti waldaa kiristaanaa ortodoksiitiin kabaja geggeeffame irratti namoonni baay'een charchii yookaan waldaa Finfinnee keessa jiru tokko keessatti suuraa Minilik of fuulduratti baasanii fannifatanii faarsaa ililchaa waaqa Minilik isaaniif kennuu isaatiif galateeffachaa akka oolanii fi Finfinneedhuma keenya irratti handhuura biyya keenyaatti irratti gadi ba'anii waan akkasii deemsisaa akka turan mee sagalee kanarraa akka hubattanan sin gaafadha.
Egaa gabaabumatti asirraa wanti hubachuu dandeenyu gabaasa Awuraambaa Taayims yookaan gaazexeessaan Ameerikaadhaa gara biyyaatti deebi'ee Awuraambaa Taayims banee hojii abbootiinsaa eegalanitti fufuudhaan gabaasa ayyaana waggaa 100ffaa Minilik kabajame kan gabaase irraan isinii dhageessise. Wanti isin dhageessan sana keessatti habashoonni magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti wal gahuudhaani Minilik waaqayyo isaaniif kennuu isaaniitti suuraa isaa of fuuldura qabanii waaqa galateeffachaa akka turan argina. Kana waggaa dhibboota olii fi godhaa waan as ga'anii wanti haaraan yoo jiraate ammas wanti kun itti fufee jiraachuu isaatii fi yeroo aangoo farkaan qabne kanattillee yeroo Tigreen aangoo farkaa qabdu kanattillee bakka dhaban danda'anitti akkaan tuutaa waaciruu yaaluudhaa fi tattaafachuu isaanii nutti mul'isa. Egaa waldaan Ortodoksiidhaa Minilik faarfachuu fi ayyaana Minilik ayyaaneffachuunsee jibba geggeessuu irratti bobba'uusee ammallee itti fufee jiraachuunsaa agarsiisa. Waldaan amantii tokko kan geggeessuun irra jiru waljaalala ilma namaa gidduutti sanyii fi qomoo adda addaa gidduutti waljaalalli akka uumamu geggeessudha malee jibba nama akka Hitler Afrikaatti yookaan akka Hitler biyya Itoophiyaatti akka Hitler Oromootti nama laalamu akka Minilikfaa kana kabajuuni gonkumaayyuu waan addunyaa irratti fudhatama hin qabne sanyummaa daangaa hin qabne ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf maddi tokko waraanni Oromoo irratti geggeeffame yookaan duugaan sanyii Oromoo irratti geggeeffame qulqulluudha jedhanii kan amananii fi amantiin isaanii waggaa dheeraadhaaf waan kana waan itti himaa turteef jechuudha. Akka waldaa amantii Ortodoksii kanaatti afaan Oromootillee akka afaanitti fudhachuudhaaf fedhii namoota hin qabne hayyoota amantii sana hoogganan biratti afaan kun akka afaan seexanaatti kan laalamaa turee fi ammallee laalamaa jiru ta'uunsaa barreeffamoota amantii isaaniitti afaan Oromootitti hiikuuf yaalii hin goone gi'izii waan adda addaatiin kataba as ga'uun isaanii beekamaadha. Kani ergaan inni guddaan kanarraa argannu Oromoo baay'een baruu kan qabu waldaan kun jibbiinsa Oromoo irratti waan geggeessituuf akka amantiitti amantiin Ortodoksii Itoophiyaa kun aadaa Oromoo afaan Oromoo eenyummaa Oromoo nama balleesse waan kabajjuu fi namni kanatti muufatee amantii kana keessaa haga danda'ametti ba'aa deemuudhaani yookaan amantii Oromoo yookaan amantii adda addaa kan Oromoodhaa fi fira ta'anitti galanii jiraachuu qabu jechuudha kan nutti agarsiisu kanadha. Kanaaf Teedii Afroo akkuma isiniin jedhe kana dura kaasee wanti inni jedhe waraana qulqulluudha inni jedhe sun lakkoofsanis kaasee isinitti meera. Kan nama jeequ baay'ee kan nama jeequ yoo jiraate dhaloonni haaraan Amaaraadha. Hayyoonni Amaaraa haaraanii erga isaan dhaloota moofaa kan akka Minilik irraa fudhatanii ammas gara fuulduraatti Oromoo balleessuudhaa fi kaka'umsaa fi kaayyoo qabaachaa jiraachuusaa arguun uummata keenyaaf baay'ee waan jeequ ta'ee itti mul'achuu qaba. Kanaaf Oromoon ammas akka badu kaayyoo akka qabanii hubachuun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Haaluma wal qabatuun yeroo dhiyoodha asitti waggootii 2015 kaasee CUD yookaan Andinatiifaa waan adda addaatirraa kaasee Blue Party yookaan Samaayawii Party isaan jedhanirraa kaasee Biraanuu Naggaafaa Gimboot 7 irraa kaasee dhaabbileen habashaa adda addaa yeroo garagaraatti jibbiinsa uummata Oromoo irraa qabanii fi tuffii uummata Oromoo irraa qaban agarsiisaa as ga'aniiru. Innis dadhabbina keenya irraa kan ka'e jechuudha. Afaan keenya tuffachaa turanii nuyi biyya alaa kan baqannee as dhufne ta'uusaa faa kaasaa turanii. Baqatanii biyya biraatii gara Itoophiyaatti dhufan uummati Oromoo yaadni jedhullee egaa waan nama deemsisuu miti. Yoo dubbiin baqachuu ka'e kan akka habashaadhaa biyya fagoorraa dhufee biyya sana qubatillee hin jiru. Isaan kan dhufanii waggaa kuma dura biyya
Yemen jedhamturraa dhufanii gara jabeenyi isaaniis haala sukkaneessaadhaan uummata keenya fixuun isaaniis kan agarsiisu akkuma kunoo Araboonni adda addaa biyya Yemenitti fa'aa godhanii gara jabeenyi isaanii kan madde tarii qomoon isaanii biyya giddugala bahaa keessa dhufuu isaanii ta'uu danda'a. Kanaaf jibbiinsa akkasii sun ammas itti fufee deemuunsaa ummati keenya irratti dammaqee irraa baruu waan qabudha. Biraanuu Naggaa fa'aa jibbiinsa akkasii calaqqisiiseera akkuma hidhaa keessaa hidhamee baheen viidiyoon adda addaa isaati irratti waan adda addaa deemaa ture. Isa irratti gaaffiif deebii godhe irratti Biraanuu Naggaa fa'aa akka jedhetti mana hidhaa keessatti Oromoonni wanta haasa'aa turanii fi jiranii baay'ee kan isa dammaqsee fi siyaasa keessa akka inni galu kan isa godhe ta'uusaa fa'aa haasa'ee ture. Sirna wayyaanee kan aangoo fi qawwee qabu kan waan hunda dinagdee of harkaa qabu irrayyuu jara kana kan sodaachisaa jiru kan mamsiisaa jiru kan ummata Oromoo kan humna tokkollee of harkaa hin qabne ta'uusaati jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanaaf duulli jibbiinsaa sanyii irratti hundaa'e bifa bal'aadhaan hayyoota Amaaraa fi akkasumas namoota leellistoota kalee warra ta'aniin geggeeffamaa jira jechuudha. Akka kanaanii namni tokko gadaa.com irratti xalayaa mormii reediyoo Dachee Waayil irra geggeesse irratti akka himuuf yaaletti namni kun maqaa isaatillee hin himanne. Wanti isaa keessummooti DW Amharic yookaan sagantaa Dachee Waayil afaan Amaaraatiin irratti Profeesarri uummata kibbaa tokko kan dhimmi isaatu isan galchine ture Dr. Hayilee Lareeboo kan jedhamu bitamtuu nabashaa tokko uummati Oromoo seenaa qabu uummati kuni durduriirra jiraata seenaansaa seenaa uumame seenaa kalaqame malee seenaa sirrii miti jedhee galmeewwan adda addaa seenaa Oromoo kan haalu kan haquuf yaalu Minilik immoo akka nama misooma yookaan qaroomina yookaan jabanummaa modernization isa jedhaniin afaan faranjiitiin biyya sanatti akka nama fide nama bilbila biyya sanatti fide nama mana barumsaa Minilik second warra jedhamu sana fa'aa nama bara 1990moota duwwaa keessa warra fide jedhamee akka nama misooma fideetti akka nama tokkummaa Itoophiyaa fideetti akka nama farra weerartoota xaaliyaanii ta'ee xaaliyaanii biyya keenyarraa hari'ee baasetti fa'aa waan ilaalan ta'uusaa hubannaa jechuudha. Egaa kuni waan haaraa miti. Habashaan waggaa 100 oliif barreeffamaanis afaaniinis sabaa himaalee adda addaa irratti bahuudhaanis akkasumas kallattiidhaan humnaanis eenyummaa Oromoo haalaa fi Oromoo balleessaa Oromoo haala suukaneessaa ta'een ajjeesaa dararaa mana hidhaatti darbaa as ga'uun isaanii beekamaadha. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Teedii Afroo waraanni Minilik Oromoo irratti geggeesse waraana qulqulluudha jechuun isaa kuni har'a otoo aangoonii fi sibiilli harka hayyoota Amaaraa jiraate siraa jarri kuni boru gadi ba'anii qoncaraadhaan yookaan gajaraadhaan yookaan haamtuudhaan waan adda addaatiin qawweedhaan fa'aa uummata keenyarraa fixuurraa warra duubatti hin deebine jechuudha jarri kun. Maaltu adda godha jibbitoota Amaaraa fi jibbitoota hayyoota Tigree ta'anii maaltu adda godha? Akka laalcha qeerransoo biyyaatti duugaa sanyii irratti jarri lachuu tokko maaliifan kana jedhe mee ammas immoo barreeffama Akbar Ahmed Aljazeera irratti kan bahe the Oromo and the War on Terror in the Horn of Africa kan jedhu tokko irratti isumarraa mee cuuphata keenya yookaan referensii keenya haa laallu. Akka barreessaa American University kanaatti hayyoonni murna Tigree akka kiristaanaatti kan of laalan waldaadhuma ortodoksii kana keessa kan jiraatan jechuudha. Akka aangoo Amaarraa fudhatanii qarooma Aksum isaan itti darbanii tarsiimoo
duugaa sanyii Amaarri dur hordofaa jiru amma itti fufanii akka jiran agarra jechuudha. Kanaaf Oromoodhaaf Tigreen aangorra jirus haa ta'u Amaarri boru aangootti deebi'uu barbaadu Oromoo waraanuun Oromoo balleessuun afaansaa cunqursuun uummata kana balleessuun akka waraana qulqulluutitti akka laalan hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Akka kanaan mootummaa kana jalatti akka qorannoon adda addaa dhiyeeffamee beekamutti bara 1992 haga 1994 tti fakkeenyaaf Oromoonni 50,000 ol ta'an ajjeefamuu isaanii akkasumas 16,000 ol kan ta'an immoo bakka hin jirre bakkee buuteen isaanii dhabamuunsaa eessa akka ga'an beekamuu dhiisuunsaa beekameera jechuudha. Bakka buuteen dhabamuu jechuun kuni jecha biraatiin iccitiidhaan ajjeefamuu jechuudha. Kanaaf waraana bara 1998 haga 2000tti Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti deemaa ture keessatti namoonni 100,000 ol ta'an dhumuun isaanii beekamaadha. Waraana Eertiraa fi Itoophiyaa sana keessatti kan baay'ee dhume kan baay'ee akka fanjiittiin qulqulleessuudhaaf itti fayyadamaa kan turanii qotee buloota Oromoo akka ta'e gabaasni adda addaa hin dhiyeessa. Kanaaf duguuggaan sanyii sun yeroo waraana Eertiraa sanirra mootummaa hayyoota warra adda bilisa baastuu Tigraayin illee itti fufee jiraachuusaa kan agarru ta'a jechuudha. Bifa biraatiin ammatti biyya Oromiyaa keessatti kan duguuggaa sanyii qabatamaan geggeessaa jiru mootummaa Addawaawii yookaan immoo mootummaa adda bilisa baastuu Tigraay ta'uunsaa beekamaadha. Uummata miliyoona hedduudhaan lafarraa buqqisaa jiru, miliyoona hedduudhaan beelessaa jiru, kumoota dhibba hedduudhaan akka dhibee adda addaatiif saaxilamu godhaa jiru. Booranatti walitti bu'iinsa uummata gidduutti garrii Burjii, Gujii, Boorana jedhanii uummatoota dur nagaadhaan wajjin jiraatan walitti buusuudhaan uummanni kun akka dadhabu taasisaa 20,000 ol buqqisuu waggaadhaan. Waggaatti Oromoon sirna kana jalatti biyyarraa baqatee ba'u 100,000tti gabaasa qorannoo adda addaatirraa akka tilmaamamu beekamaadha. Walitti bu'iinsi Oromiyaa keessa jiru amma ammaatti nama haga 100,000tti shallagaman du'uun isaanii beekamaadha. Even qorannoo Akbar Ahmad sana caalayyuu nami 98,000tti shallagamu akka du'ee galmeen tokko agarsiiseera. Galmee baay'ee beekamaadha. Yaada sirrii kennuudhaan galmee beekamuudha. Waraana fi waldhabbii adda addaa biyya gaanfa Afrikaa irratti warra qoratamurraa kan fudhatamedha. Kanaaf dogoggoraa uummati Oromoo yeroo ammaa kanatti Tigreen akka waan isa baraatee Minilik qofaa waraana qulqulluu akka irratti baneetti ilaalanii fudhachuun dogoggoraa jechuudha. Wanti sirrii ta'e wanti beeknu jarri lachuu waraana Oromoo irratti deemaa jiru akka waraana qulqulluutti fudhatanii jiraachuusaa fi tarsiimoo sana hojiirra oolchuu isaanii argina. Jibbiinsa karaa adda addaatis adeemsisaa jiru. Ammatti aangoo isa guddaa isa tokkoffaa qabatee kan jiru humna sibiilaa of harkaa kan qabu, humna diinagdee kan of harkaa qabu, humna siyaasaa kan of harkaa qabu, humna dippiloomaasii kan of harkaa qabu, uummata bicuu adda bilisa baastuu Tigraay keessaa dhufanidha. Ashaangulliitii adda addaa yookaan namoota akka Hayilamaariyaam Dassaalany kana fa'aatti muuduu danda'u. Garuu garaagarummaan fidu wanta akkasii. Kanaaf Amaarri sadarkaa lammaffaa irratti jira jechuudha. Karaa aangoo siyaasaa, aangoo lolaa, aangoo diinagdee biyya sana keessatti qabuun Tigreetti aanee aangoo olaanaa kan qabu uummata Amaaraati. Isaan immoo gorsa adda addaa warra adda bilisa baastuu Tigraayiif kennuudhaan uummata keenya akka jarri kun fixanii tarsiimoo tooftaalee adda addaa baasuudhaan afaan keenya akka cunqurfamu uummati keenya bakka adda addaatti akka miidhamu Gondar keessatti barattoonni Oromoo akka ajjeefamanii akka taasifamanii fi
iddoo adda addaatti jibbi Oromoo irratti bal'atee akka deemu gochaa jiru wajjin hojjechaa jiru jechuudha. Waldhabbiin isaan gidduu jiru waldhabbii aangooti. Aangoo irratti anatu tokkoffaa ba'aa ati lammaffaadhaa lakkii anatu tokkoffaa ta'uu qabaa jedhanii wal dhabu garuu jibba Oromoo irratti jarri lachuu tokkumaa jechuudha. Akkuma qalqalloo sillichaa qalqalloo jedhan sana jechuudha isaanumtu. Maqaadhuma adda adda malee kaayyoon isaan adeemsisaa jiran tokko jechuudha. Kanaafi waraana qulqulluu jedhanii waan akkasii sana mee alaallu mee maaliif wanti kun namichi kun Teedii Afroo namni jedhamu kun akkas dubbate ayyaana waggaa 100ffaa Miniliktu kabajamaa jirra jenneerraa ayyaanni waggaa 100ffaan sun yeroo kabajamutti dubbachuun isaa Adawaa waan adda addaa Oromoo fixuu Minilik faa dubbachuun isaa Minilik immiyyee yookaan immoo armee keenya abbaa keenya jedhee yeroo adda addaatti xuqursa'u keessattuu fi sirboota adda addaa keessatti weellisaa akka ture ni beekna. Nama duugaa sanyii uummata Oromoo irratti uummata kibbaa irratti uume abbaa kiyya jedhanii waamuun mataa isaatiin otoo biyya sana keessa seerri jiraatee silaa yakka mana hidhaa nama buusuu fi yakka nama adabsiisu ta'uu agarsiisa. Egaa uummanni Oromoo jechoota akkasii kana salphaatti ilaaluu kan hin dandeenyeef sababiin jiru. Jechi jibbiinsaa akkasii sun yeroo darbatamu yeroo nutti darbatamu duguuggaan sanyii akka ka'u ummati sun ammas haamilee godhatee ummata kana akka balleessuu fi haamilee kakaasu ummata irratti kakaasu isa jedhan sana geggeessaa jechuudha. Kanaafi waan salphumatti ilaalamuu qabu miti jechuudha. Hayilee Lareeboo isaa ta'u Biraanuu Naggaa isaa ta'u Teedii Afroo isaa ta'u Abashaan adda addaa yeroo sabaa himaalee qaban irratti fayyadamaniis jibbiinsa isaanii dhageessisan waanuma salphaatti ilaalluu miti jechuudha. Sababiinsaa booddee jarri kun otoo aangoo harkaa qabanii uummata kana halkan tokkotti fixanii buluufaa warra barbaadan warra bulgu warra dhiigni namaa akka bishaanii itti fakkaatu jechuun barbaade. Egaa kun ragaa irratti waan hundaa'edha. Teedii Afroo yeroo baay'ee waa'ee Haile Sillaasee, waa'ee Minilik, waa'ee tokkummaa Itoophiyaa sirbaa ture. Sirbinni sirbu kun yeroo baay'ee sirboota ideoloojii yookaan immoo yaada politikaa garee tokkoo yaada jibbiinsa garee tokkoo waan calaqqisiisuu fi sirbisaa kun sirba jibbaatii yookaan immoo yeroo tokko namoonni tokko azmaarii jibbaa faa jedhanii namoonni fudhatan jiru. Dhugaadhaa namichi kun nama beekaa miti nama waan xinxalee ilaaluu danda'u miti wallaaladhaa sirbeetuma akka tasaa gurguruudhaaf itti tola jechuudha. Albamii isaa gurgurachuudhaaf jibbi kun jibba akkasii kana jilbaan itti seenuun mormaan itti seenuun facaasuun gurgurtaadhaaf isa fayyada waan ta'eef garuu uummati Oromoo namoota akkasii akka itti gaafatamummaa fudhatan gochuun barbaachisaadha. Kanaafi dhaggeeffattoota keenya dowwiin haasaa reediyoo Oromiyaa har'aa asuma irratti goolabuuf jira. Yaada yoo qabaattan karaa oromopress@gmail.com karaa jedhuun nuuf erguu dandeessu. Keessummeessee kanan siniif dhiyeessee ana qeerransoo biyyaati. Ergaa habashoonni jibbiinsa karaa waldaa karaa barruulee isaanii karaa hayyoota isaanii karaa dhaabbilee siyaasaa isaanii uummata Oromoo irratti geggeessaa jiranii irratti dammaqnuun jedha. Akkuma kanaanii sagantaa kana otoo hin xumuriin dura weellisaa Oromoo sirba weellise Sinaffeereen asumaan cufuuf yaalaa jechuudha. Kunooti sirbi Tafarii Salaalee. Uskeeriin odoo jiruu maali taan albeen izi baachisu Tafiraa hin obsanii jechi alagaa namatti eegsisu hin qabnaa daaboonaa lafee kootatti
intan ijaarame ofuma ta'e bulaa jiraachuuf jedhee singaruu harme sigorsa harka bitaa obboleessa kee mirga kabajii amma dhufaan si baasu tumaa ganamaa dhugaa dabdaatti cabsaarra saniidha taatu akkamii farda antu sirraa foppisaa gurba isaa garii sanyii taaddasaadha gadaan uufaf gabbira Kajete general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Kajete general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Aramete duro apam kalacha, sera sera wama. Aramete duro apam dama, sera sera gacha. Aramete duro apam kalacha, sera sera wama. Aramete duro apam dama. Kajete general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Kajete general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Aadaan Oromoo baduu osoo na jiru Aramete duro apam kalacha, sera sera wama. Aramete duro apam dama, sera sera gachu. Aramete duro apam chachu, sera sera wama. Aramete duro apam dama.